waajjira dhimma alaa kan jedhu ni jira. Ijoolleen asjala jirtan guddee yaadannoo sheerinaa godha Hamzaafaatti. Isaanin namoota isin deeggaruu danda'anii fi yookaan yoo isinillee beekuu baattan namoota biyya keessa jiranii yeroo baay'ee reeffa ijoollee nu galchan jiru waan ta'eef isin deeggaranii waajjira sana dhaqxanii xalayaa galfattu. Waajjira sana irratti imbaasii asitti barreessitu. Imbaasiin asii waan asii jiru qoratee dafee akka reeffa gara biyyaa isinii galchuu jechuudha. Iyyama isin gaafatu achitti akka awwaalamu moo reeffa akka biyya isinii galu jedhanii waan isin gaafataniif iyyama keessan ayyamamaadha isin yoo ta'e asumatti isinii awwaalu yoommoo lakki ani dhala koonan barbaada dhiifama Mubaarak dhufeera jechaa jiru mee mubee yoo jiraatte Mubaarak dhufee jira waan ta'eef Mubaarak akka inni galuuf nu galchi galoo biiftu Mubaarak akka inni galuuf nu taasisa dhiifama dubbii isa kanaafiyyuu amma la abbaa wanti gochuu qabnu biiftu asii miti dubbiin nu bira miti biyyaa fixuu qabu. Guddataafatti sheer godhaati guddataan faayaa gargaaranii bakka itti xalayaan barreeffamu ni jira bakka sana haa geessanii xalayaa haa galfatanii nummoola ijoolleen as jala nama 2,000 jira diraama 100 yoo laanne baay'ee deemanii biyaans maallaqa achi walitti qabne hin beektanii nadaajiin karaarran jiru baay'ee ulfaataadha haalli biyya keessa jiru reeffi yoo biyya galee maallaqatu barbaachisa yoo xiqqaate 10,000 gadi haga baakkotti hin fe'anii hin beektan karaan keenya sirrii miti. Ijoolleen kara sana kara shawaa lixaarraa hin beektu waan ta'eef maallaqni sirriitti nu barbaachisa reeffa imbaasiin galchuu danda'a already ofiisa waan jiru asii xumuree jechuudha. Sinii galee wanti biyya keessatti jiru baay'ee ulfaataadha obboleessa keenya fayyaa of biraa dhabne du'aatti illee mee walaa gargaaru waliifaa taanu asirratti kun akkaawuntiilee dubbatanii jiranii. Ani kanuma sin jedhaani abbaan keenya yoo isinii danda'ame waan amma isiniin jenne kana ijoollee isiniif kennine har'a borotoon jedhiin xalayaa sana akka nu galchitan bakka bu'insa kan jedhu illee biiftuun dubbattee turte bakka bu'insa Mubaarak faasinii fudhachuu danda'u sun rakkoo miti bakka bu'insa miti kan rakkoo qabu dirqama biyya keessaa xalayaan barreeffamee biyya kanatti ergamuu qaba imbaasii biyya kanaatitti maaliif reeffi dafee akkasinii galu jechuudha. Isa kanaafi guddataafaatti sheer godhaa yoo hin qabaanne immoo ani guddee sheerii godhee yookaan immoo dawwalee sagalee qabee fiduu nan danda'a Osaappir. Ummato nama 2,200 as jirtan sagaleen keenya jirtimi. Okay, hayyee sagaleen kee dhagaamnaani wanti nuti as jirruu fi kun dhimma namummaati. Kun dirqama keenya jechuudha. Namni tokko kan isin bira taa'aa jiru kun haadhaaf abbaa keenya. Akkuma keessan biyya namaatitti ergataniiti malee biyya namaa keessatti dhabuudhaaf miti. Wallahi kun dirqama keenya. Mubaarakiidha ta'uu Mubaarakiidha miti. Mubaarakiin ani itti bilbilee ture na silkiin irraa hin kaasne dirqama dhufuu qaba jechuudha. Nuuraddin irratti illee baabaa Nuuraddin irratti illee sheer godhaadha. Waan amma isin haasaa jirtan kana isaan dhufanii warroonni karaa kana beekan ila kallattii kanaan deemna gaafa jedhan kallattii saniin deemuu dandeenya. Akkana qaban osoo hin taane isaan dhufan karaa kanaan barbaachisa gaafa jedhan ta mallaqaatu taatu ta yaadaatu taatu ta biyya keessaatu taatu ta biyya saniitu taatu sanirra dhaabbannee waa murteessina san murteessuun duratti isaan irratti sheer nu godha kun dirqama warri keessaa qabda warri naannoo san jirtan itti bilbilaan kaardii keessaan qabuudhaan dhabe telegiraamaan itti bilbileen irraa kan kaa'une warri Mubaarakii fi Nuuraddin dhiyaatan kun dirqama namummaati waan taateef itti bilbilaa haa dhufanii jechuudha. Hundi keessan nama hundattu jechuudha. Namoota yaabooda kanarraa fudhachuu danda'anitti hundarrattu sheer godha. Itti bilbilaa haa dhufanii dhimma kana raawwatanii eenyu namni bakka bu'u. Abbaan obboleessi illee kan biyyuma san keessa jiru jechuudha. Yoo namummaa fi oromummaa nu dhagahame taate kun dirqama keenya. Gaa'ee mallaqaa mataa kee irraa eegalee kun dirqama keenya. Haalli inni ittiin deemu biyya galu ta'u biyya san keessa iyyuu ta'u waan silaa barbaachisu sirra dhaabannee gochuu dandeenya jechuudha. Sun dugda duubarraa naana. Ammaaf akkam ta'uu qaba kallattii kamiin deemama waan jedhu irratti mari'annaa jechuudha jara nuu fida. Kopilink illee godha sheer illee godha akka namni gadi hin irranne. Yaa Mubaarak aktiivii irra hin jiru garuu sheerii gochaa jira. Ana faana fireendiidha. Garuu hin jiru. Kanan jechuu barbaade akka seera biyya kanaatti zim jedhanii miti kan nama tokkoof bakka bu'insa kennan dhaantee wayin fira mucaa nama ta'eef kennama seera biyya kanaatti. Kan achiiti namni akkasii mucaa keenya reeffa nuufaa gashu jedhee kan kennu isaani garuu dhaantee wayin nama fira isaan as keessaa qaban yoo dubartiis taate rakkoo hin qabu fira ta'uu qabu garuu. Akka seera biyya kana imbaasiin kana gaafata. Kan reeffa gashummoo imbaasiidha. Garuu gargaarsi hin barbaachisu jechuu miti asittis gargaarsi hin barbaachisa. Rabbi jedha sheer koppii linkii godhaati Baabbaa Nuuraddin waama. Inni namoota qoonsila keessa hojjetan qoonsila Dubaayii
ni beeku waan ta'eef. Mee guddataa kana galchi mee guddeen dhufeera guddataa galchi. Guddata Abdiisaa. Guddataa Abdiisaa. Ashi kana. Dari raga di jadi ini, cuma harus sudah kata boleh semudah kata dia seratus sesuai. Guddee dhiifama anatu si barbaade abbaan keenya kunin beektamaa lakkasaan irra jiranii bakka alaa achiiti akkamitti waraqaa kenninsaa kana bakka bu'insa kana akkaataa isaan achi bakka isaanitti barreessisatanii rabbiif jedhiitii nu gargaari kanaaf si barbaanneeni dirqama yoo isaan bakka bu'insa achiiti kennan malee asiiti eenyullee reeffa kennuurra hin danda'u akka seera biyya kanaa. Okay, rakkoon qabu isaanii sagaleen koo jira garuu neetworkiin koo Jira. Sagaleen koo jira. Jira dubbadhu. Jira hin dhaga'ama. Sagaleen koo jira biiftu. Kan kee garuu taabaana. Jira. Sagaleen koo jiru. Jira hin dhaga'ama. Okay, sagaleen koo jira yoo ta'e isaani bakka gandarraa xalayaa barreeffatu maqaa micaa isaaniitiin gandarraa xalayaa barreeffataniitu gaariittuma dhufu jechuudha ganda isaaniirra. Xalayaa deeggarsaa micaan kan isaanii ta'uu xalayaa barreeffatu Dubaayitti boqochuusaa waan ittiin hin beekanii deeggarsi nuuf haa godhamu abalutti bakka bu'umsa kennachuu barbaanna jedhaniituuni xalayaa deeggarsaa barreeffatu as dhufanii biiroo dhimma alaa jedhamu jira yoo dhufan Finfinneen jira waan ta'eef nu isaan gargaaruu dandeenya geessuu dandeenya rakkoon qabu. Innaa bakka bu'umsa nama bu'uuf immoo firas haa ta'u firallee haa ta'uu baatu rakkoo hin qabu nama garuu mallatteessee reeffa isaanii galchuu danda'utti kennachuu danda'u nama beekanitti jechuudha. Dhiiras haa ta'u nama iqaamaa qabu paaspoortii isaanii ergamaa isatti bakka bu'umsa kennatu namni sun immoo mallatteessee gara biyyaatti isaanii erga maqaa isaaniitiin jechuudha. Kana baay'ee nama rakkisu isaan bakka bu'umsa kennannaan hin baasin isaan gargaara waan ta'eef namni achitti bakka bu'u sunis baay'ee waan nama rakkisu hin qabu. Akkasii. Guddataa. Jira boona jira. Ila waan gootu nuti illee wanti si barbaannee fi amma argaa jirtu maatiin kun takka maatii gadda keessa jiranii wantichi kun maal gaafata waraqaa sirrii gaafata wanti tokko yoo dogongore waraqaa sanirraa wanti tokko yoo hafe taate uf duuba deebisuu gaafata wanti waraqaan kun mallaqaan hojjetama marraa deddeebuu san illee gartee wanti kun takkila yookaan tursiisuu danda'a waan taateef yoo biyya keessa jiraattee itti nu dhiyaattee qaamaanuu haa ta'u silkiinuu haa ta'u akka isaan kana nu deeggartu fakkeenyaaf waraqaan sun waraqaa qulqullinaan dhufuu danda'ama fakkeenya yeroo baay'ee wantoota akkasii biyyarraa gaafa dhufu dogongorri takka yoo irratti argame fudhatamuu hin danda'u duubatti deebi'a yookaan kaansil ta'a jechuudha waraqaan sun akka akkas hin taane waan silaa barbaachisu bira nu buutee osoo nu xumurte jechaaf si barbaanne namni kun maatii gadda keessa jiru ammallee gartee waan kana muuxannoo akkasii hin qaban waan taateef akka obboleessa keenyaa tokko osoo itti nu dhiyaattee waan san garteetiin akka waraqaan kun itti ba'u fakkeenya waan ati dubbataa jirtu kana isaan hin beekan. Kallattii san itti dhiyaattee nu waraqaa kan akka nu xumuramu taasifte hin danda'amu. Boona rakkoon qabu foormiin hin jira. Foormiin hin jira. Foormii wayii hin jira. Isa hin erginaa fi keessaan ana dubbisanii bilbilaanii waan isaan gochuu qaban itti himna rakkoon qabu. Baay'ee nama Guddata. Bilbila muubii barreessaa sirriyaa bilbila muubii barreessaa jiru jala. na dhageessanii natti fakkaate biiftuu haasaa koo dhaga'ameera natti fakkaate. Silaa na dhagaye guddee sittan hima. Inna gaama sagaleen gosi biratti. Eesh haasa'e. Amma sitti na gaama.
nagaan. Okay, guddee koo dhugaa dubbannoo ta'e ati nugee yaadannoo dhugaa dubbannoo ta'e nama biyya keessa teessanii ijoollee keenya hedduu nu gargaartanidha. Ofumarraa nu qabee jechuudha. Baay'ee tokko nama oolmaa nu ooltanidha. Garuu immoo oolmaan kuni oolma lubbuuti. Sanaaf kan nu gargaaru qabu maatii kana si'i naggasaa yaadannoodha. Kanarraan kan hafe namni nu gargaarannee taman hin jiru. Sanaafuu dhugaa rabbi ati akkuma taate ta'ituma jara kana qaama nagartee silkiidhaan illee ta'u karaa qabsiisi. Mikinaatu isin muuxannoo qabdu. Muuxannoo rabbi isinii kenne kanarratti immoo ilma teetoo agalu biyya isaatitti na ani bakka akkuma imaanaatitti asi kadhadha uummata kanarratti. Rakkoon qabu ijoollee rakkoon qabu waan dandeenyuun bira dhaabbanna nuti. Isinis waan dandeessaniin gargaara nullee waan humna keenyaatiin hin gargaara rakkoon qabu. Waan godhamu yoo Finfinnee dhufanii Finfinnee dhufu waan ta'eef asitti isaan hin deeggarra. Abbaan yoo dhufe gahaadha waan ta'eef abbaan xalayaa achi fudhatee haa dhufu as yeroo dhufe hin gargaara rakkoon tokko hin jiru. Abbaan keenya muutii irraa waan illee tokko. Okay. Bilbila koo keessaan siniin ka'a. Bilbila koo keessaan siniin ka'a. Keessa gadi badii tokko ayi kottu guddi. Ela fooloo sintaaseera fooloon adeemsaati. Tini jedha. Fooloon adeemsaa nan ka'aafi keessa. Isin warri Dubaay keessa argamu Mubaarak immaan bilbille Nuraddiin Ari bannaa taatu muubee nu barbaada maal taatanii Mubaarak kutti keessa sheeritti nu godha. Ijoolleen jala kana kaayaa turte lakkoofsa isaanii kana qabaddaatti bilbila kun dhimma nama. Eenyumee namni Dubaay keessa silkii bilbiluu danda'u. Abbi Leetti bilbila. Namni bilbiluu danda'u aski bilbila. Ooy nam bilbilaa fi'anu. Bilbili. Bilbila keessaan sii kaa'eera roobsaan. Silkii isaa qabdamee abbi. Bilbila koo sii kaa'eera. Bilbila naafisisaa rakkoon hin jiru. Wait, para echarse para mucha llama. Roobsaan dhageesse. Roobsaan. Hundi keessa Mubaarak sheeriidhaan bakka antina godha. Hundi keessa sheeritti nu godha. Hundi keessanuu sheeritti godha inni dhufaa yoo namni baay'ee sheeritti godhe. Bilbila isaa barreessi biiftuustini. Roobsaan anani gaafachuu barbaadu roobsa ammasitti si waan qopheeffachuu qabdanii ijoollee biyya keessa beektan biyya keessa naannoo sana nama paaspoortii qabu imaaraatii keessa jiru nama itti dhiyaattan qabdu kan bakka bu'insa kennattan akka reeffa mucaa sinii gashu sinillee nama qopheeffachuu qabdu ijoollee naannoo soo ta'e garuu nama IDF paaspoortii qabu ta'uu qabu nama naannoo keessanii kan bakka bu'insa qopheeffadhaame isinillee. Biiftu kana sagaleen kiyya nagama yoo taate rakkoon qabu namoonni amma nuti barbaadan kun yoo dhufanu nama bakka buufatamummaa asirraa agartee isaan fudhatan sana Yaa isaan namoota gurguddaa hedduudha waan wal beekaniif islaama baafa nu labbiiniti. Nama san bakka buusanii osoo waraqaa itti barreessuun seenne yookaan gartee waraqaa biyyarraa hojiitti seenu osoo hin taane nama saniin hojjetama waan ta'eef nama sana asirraa kennineefi nama san gartee asirraa waraqaan dalagamaa jechuudha. Kanaaf maaltu barbaachisaa? Ara gaas muubeetti sheeknu godhaa hundi keessanutti nu dawwalaa yoo dadhabdan. Sheeritti godhaa waan biraatu hin dandeessu kun koo mucaan du'ee xiqqoo reeffa isaa galfachuu dadhabanii rakkachaa jira. Maal taa'u sheergootan? Kan immoo biiftu ammoo dallaala karaa namni irraa dhufe sun Oromoodhaami. Oromoo miti garuu dallaalichi nama gaariidha. Kaleessa illee nu duuba dubbateera. Biyya kana keessa waan nu barbaachisan illee waan taateef nu fidaa isallee sheeritti godhaati. Muubee mee sheeritti godhaa silaa hundi keessanuu ijoollee Oromoo taatanii namni muubee fooloorsi kuma miliyoona tokkoo fi meeqa qaba miti kun hundi huccuu sinif fooloo godhu. Tokkummaa naa seenu tokkummaa mubee wajjin ol beeku miti. Tokkummaa si ergee rakkootu gale. Hundi keessa sheer godhaa fi muubeedha sheer godhaa. Tokkummaa kosee. Biiftuu booda fudhatta. Nama nu fayyadu nama gartee waan kana ijoollee tanatti dhiyaatu. Warra tokkummaa seeneera. Okkee. Yoo nagaa bultanii. Nagaa akkamii fayyaa keeti?
Nagaagala tarabbii. Waan osoo arginu jira maatii asirratti argitu kana Booni isin buusaa qoyaan san galcha. biyya Arabaatitti ergatanii balaa tasaatiin ta'ee ilmi isaanii biyya san keessatti jalaa boqate. Amma saniidhaaf nama barbaadaatiin jirra takka reeffa mucaa sanii gara biyyaa galchu takka immoo Bona dhiifama, bona baale dhiifama tokkummaa miti jechaa jiru. Viidiyoo baasi tokkummaa isa tokko miti jechaa jiru. Viidiyoo baasi isa tokkummaa jiru. Mubaarak Mano, aku anu lazane asgabut. Sakina dubbii uummata keenya. Tokkummaa yeroo akkaawunti noo ihe. Ani maqaallo. Yaa tokkee. Nannagaa. Yaa kanaafuu amma maatiin kun inni beektaati nama jireenya biyya keenya nama gartee muuxannoo kanas qabuudhaa miti. Namoota dhimma kanatti dhiyaatan yeroo hedduu waan akkanaa kana keessatti gahee qaban warroota akka Nuuraddiin fa'aa Mubaarak fa'aa nuu fidanii karaa kamiin akka waraqaan sun xumuramu eenyu bakka bu'ummaa fudhata. Waan jedhu silaa isaa wajjin mari'achuu barbaannee jaratti sheer goonee dadhabne waan taateef mee ati si marakkifnaa Mubaarakitti nu dawwali mee akka Mubaarak nu dhufu. Ayyee mucaanii asitti kan du'e. Eeni. Yes, keessa jira mucaan hospitaala jira yaa. Kaampaanii dalagaa ture. Tokkummaa gisee tokko siin ibsaa dhaggeeffadhu laali. Gurbaan kun erga biyyaa dhufee gana jaafi torbee sadii erga maatii isaa biraa dhufee jaaf torbee sadii sana dura immoo dallaala biraati irratti maallaqni illee jalaa nyaatamee diggaamee carraa kana gaafa mokkoru tasaakka'eef biyya kana dhufee jechuudha. Maatiin asirratti argitu haadha fi abbaan kun immoo isaanii haadha fi abbaa mucaati. Mucaan kun guyyaa kalee malee dheengadda bolokeetti dallaa ijaarsamee jiru kana jala odoo xaragu. Biiftuu isa miti jechaa jiru wanta ta'eef tokkummaan takka viidiyoo haa ba'u isa miti jedhamaa jira waan ta'eef. Warri as keessaa hin dubbatin warri tokkummaan beendoo jiraatan as keessa maal sagalee isaan beekan tokkummaan isaa miti jennee samasisuu hin dandeenyu. Bakka hin dubbatin nuyi nama hojii irra waamneeti kanas teenyee lafaa jirru tokkummaan nuyi hin beekna ammaa kaasnee miti kan beeknu siin nutti maa. Tokkummaa mee viidiyoo beeksisee tokkicha si argani. Tokkummaan inni jarri jedhanu tokkummaa miidiyaa isa Saudiin itti isa miti jechuu barbaadan. No, isa Saudiiti miti kan nuyi barbaanne isa Dubaay barbaanne. Tokkummaa jechuun isuma kanaadha. Tokkummaa Saudiin barbaanne guys nuyi tokkummaa as jiru kanasitti nu deeggaruu danda'u barbaanne kan biyya kana keessatti nu gargaaruu danda'u barbaanne nuyi. Kanaafuu tokkummaan immoo wal muuxannoo qaba. Fakkeenyaaf wantin kana gaafadhee fi rabbii obsa isaaniif kennu warra mucaan jalaa miidhame viizaan isaa kaampaanii irra yoo ta'e kaampaaniin inshuraansii qaba. Inshuraansiin kun amma ta'e deeggaruu siin danda'a. Lammaffaa immoo wukkilinnaa seera qabeessaa kennuufii danda'u namoota tokkoof nama biyya kana jiruu fi namachi wukkilinnaa kennaniif erguu jechuun hin jabaata. Silkii Mubaarakiin ka'u irra kanatti fakkaata. Mee tuma dawwala maraacha akkuma taatan taatu. Baabaan fayyada biiftuu baabaatti dabalu. Baabaan maan dirqama nu barbaachisa barinnis. Baabaan duratti waamachisa immoo. Waami irra guddaa mee namni kumni sadi as jala jirtan kun Mubaarik Musammaa sheeritti nu godha namni dawwaluuf dandeessan immoo dawwalaa fi qaxxita. Caalaa dhimma kana xumuruu kan danda'u Inda'uun Baabaa Nuuraddiin maaliif koominiitii keessallee in hojjetaa nama baay'een baasii keessaallee nama walitti dhufeenya qaban dalagoollee qaba waan ta'eef inni dhufuun irra guddaa baay'ee bareedaadha. Baabaa Nuuraddiin irra fidaa. Baabaan hin beeka waa'ee seera kanaa hundumaa hin beeka. Koominiitii keessaa safiisaa jaa hojjetuuf waa hunduma beeka. Waan wayyan ta'u. Baay'ee baabaan koo yeroo haasa'u malee koo jiratti baay'ee tokko nama bukkee dhaabbachuu irratti beekama. Baay'ee masuma sirrii masaa. Nama keenyatti waan gaarii yaadu. Akkasi kaampaaniin isaa maal jedhe kaampaaniin isaa isin dubbiseedha dubbiftaniittu kaampaaniin irra dalagaa ture. Tokkummaa kaleessaa nu dhaqee saafaanan ture ijoolleen illee baay'uma wasaaggamamanii jiru. Namni kaampaanii sana jedhee gaafatu akkasitti illee hin jiru maaliif namni kamiyyuu rifannaa keessa jiru. Anu dhugaa dubbannoo ta'e tan qaxaqqaxaan ture. Sila kanaafuu ammanatti wanni qabamaa ta'e tokkoyyuu hin jiru.
Okay, hospitaala kamiin jira mucaan? Tokkoffaa wanti nama bakka bu'umsa qabaatutu dubbisuu danda'a. Lammaffaa immoo imbaasiidha. Kaampaanii dubbisuu danda'u. Namni dhuunfaan hin jedhee gaafachuu danda'u. Wayii bakka bu'umsaanii wayii immoo kan gaafachuu danda'u imbaasiidha. Hundee hospitaala kam jira itti himi? Hundee. Hello, nagama. Hospitaala Khalifa jedhama. Khalifa hospitaali jedhama. Hospitaala inni keessa jiru kuni. Hajimaan jechuudha. Wakilinaa yoo ta'es dallaala sana gaafanneera. Dallaalaan isaa akka jedhetti ani wakilinaa nan fudhadha wanta asiitii dhufu. Garuu achiitii wanti barbaachisuu qabu achiitii achis ergamuudhaa qaba. No. Achi ergamuudhaa tun ta'inne maaliif jennaani dhimma asii jiru tokkoffaa imbaasiirraa waraqaa baasuu barbaada kaampaaniirraallee. Achi booda daanirra jiraachuuf dhiisu seera biyya kanaati. Namni tokko yoo du'e jedhen kanas salamaa kanas salchifamee biyya galuudhaaf namu as jirutu raawwata malee biyya ganaa wacimee qabaafamee biyyarraa nama fidanii ukkilinnaatti as fiduu jechuun wal dadhabsuu jechuudha. Biyyarraa miti tokkee asumaa ergama bakka bu'umsa hin beekna wanticha. Tokkuma dubbadhu takka. Ayyee asirraa taanaan okee gaariidha. Namni siin jechuu barbaade achirraati information barbaachisu biyyarraati fakkeenyaaf haatiif abbaan haadha ta'uuf abbaa ta'uu isaanii mirkanaa'ee qabaleerraati chaappaan rukutameetoo achees ergama sii galee waraqaa sirriidhuma sun achees gaafa ergamu wanti achiitii erga xumurameeti booda isa achiitii ta'uuf dallaalaa isaatiin kaleessas dubbisaa ture biiftuunis turte nufaana wakilinaa jiru ani nan fudhadha wanta achiitii jiru nan xumura jedheera karaa wakilinaa isaa achiitii jechuudha. Nagama. Jedheera. Bireen illee asoofsiise namoonni baay'een asoofsiisanii jiru. Maaliif akkasii namichi illee nama daba yaadee miti nama baay'ee rifate wayiidha. Ere baaba nuura diditti nu dawwalaa maal taatanii namoota as keessa jirtan. Dawwalaa jira kaasaan jiru irra manatti fakkaata kaasaan jiru dawwaleeraan. Ere duraan mana banee ture gastii jala ture anu argee hin jira. Sagalees qabee fi. Qaxxitaa dawwala qaxxitaa silkii isaanii qaxxitaadhaan. Silkii isin ilaa dure sammoo qaxxitaa dawwaltu. Qaxxitaa tokkummaa qaxxitaa nu dawwaltu. Biiftuu maaliif barbaadanii mubee meenatti maa? Maaliif barbaadanii waan as teenyee jirru kun fillafiiti miti maaliif barbaadna kan bira? No, naan galle maal jechuuf nama deeggarsaaf immoo inni bakka bu'umsa akka fudhatuuf immoo maal isa baruu barbaade? Waan jiru irratti akka hubannoo nuu kennuuf. Guddee ilaalama mubeen kan barbaadamee fi namoota hedduu as keessatti gargaaraa ture sii galee. Namoota hedduu as keessatti gargaaraa ture waan ta'eef mucaan kun amma dafee amma reeffallee dafanii akka isaan nu laatan gochuu kan danda'amu mubeedha. Maaliif beekamtii qaba karaa isaa yoo deemame wanti hundiyyuu akka salphatuuf asii galee. Innaa mubeen dhufee iddoo kanarratti akkaataa ta'uu qabu otoo nu ibsee akkaataa ittiin nu gargaaruu qabu otoo nu ibsee baay'ee bareedaadha beektaa. Warroonni mubee beektan as jala warra jirtan hundumti keessan mubeetiin dawwaltanii takka galee namoota kamiyyuu gargaaraa ture. Maaliif asirratti kan namni obboleessa keenya waan ta'eef obboleessi keenya dafeetu akka reeffisaa biyya isaatti galeetu akka nu awwaalamu barbaanne nu ishii gale. Kanaaf isaaf bilbiltanii. Bakka lubbuu jechuun kun hubannoo kennuun barbaadu yaa guddataa maal akka taate gaafisan nu gaafatte waan gootan walumaa galattu mubaarakii fi nuuraddiinis akka gaarii nu barbaachisu. Nuuraddiin haala achi mucaan kun biyya galu achi keessa ta'u haala nu mijeesse mucaan kun akkaataa biyyarraa dhufus ni beektanii akkaataa biyyatti deebisuu yoo taate ni beekta waan taateef kallattii kana mubaarakis nu barbaachisa isaan lachuu nu barbaachisa waan taateef isaan lachuu nu yaama kanaaf hin barbaanne nu fayyadan isaan lachuu. Doktor Hamza silkii Nuuraddiin baabaa naa ergime keessaan nan bilbilaa fi. Siin erga kun okoy. Eenyuun gashuu biftu? Nugeen
nama baay'ee tamanuudha nama baay'ee isaan dheena deeggara jedhee yaaduudha. Nama sirriitti of caalaa nu keenya manaan baasawii badhaan biyya keessatti na deeggara jedhee. Nuge naggasaa toriiraa kan jedhu galchi qoyaan nan galcha. Sagalee fudhadhu. Fudheera. Bakka bilbilii fi meedaa dirqti. Maatiin samaa ta'e akka ta'e wallaalee yeroo kaan qobbanaadha isaatii barbaade hin argatu. Guys, nugeeni kana dura yoo yaadattan waggaa tokko dura obboleettii teenya baay'isee bojaan biyya Beeruuti immoo isa keessatti boqottee kan ga'e guddaatti taphatee biyya keessatti mucayyoo sana deeggaree nugeedhaa fi mubaariki. Senegalee sanaafuu nugee maatiidhaan illee akka wal quunnamu biyyatti illee dhugaa dubbannoo ta'e nama yoo si gargaaree garaadhaan qorra aduu otoo hin jedhin nama gargaaru keessa nama.